Akkuma argitan orratu daawwattoota keenyaa masii haala kanaan osoo surprise godhamee waa'ee maal akka ta'e beekne Junayd fi masiin waliin jaartiidha ilmoo tokko wajjin qaban akkuma beektanii kanaaf akkuma beekamu isin amma afaan Oromoo beektu mana kana haala kanaan mana barbaadee isiif qopheessee mana argee fi mana haala kanaan tolchee fi isi surprise godhachuudha waan akka ta'e beektu gara manas buusutti mul'isne haala kanaan isii gammachiisu jechuudha waa hunda qopheessee jira. Manneen guutuudhaan maal gita kun kan masiif haala kanaan fafarrashameet maal jedheet duraan shugaa ollaa nama wajji yeroo jiraataa turte san amalan qabdu yoo xiqqishoo itti dubbatan itti waltumanii wal bukeessaniitiin wajjin warra ollaa wajjin wal bukeessanii wajjin turte waltumanii dadhabanii gaggabanii akka ciciisan ollaa lalu. Yoo midhaan walii dalaga irraa gallu akkuma nama sakraalee ciciisan waltumanii ciisanii achuma ciistee waliin jedhan fagurraa akkasii hordoftota daawwattoota keenyaa kanaaf amma haala kanaan kophatti baasee osoo isin quban qabaatiin mana keenya kaa'ee olii gad deddeemee meeshaa bitee maal godhee waa hunda manas fafarrashee fi haala kanaan mana farrashee fi jaartii fi surprise godhee gammachiisee namoota akkatti jaartii fi surprise godhee gammachiisu sinaa godhu warra dhiirallee dubartillee warra gammadde sinaa godhu jenna. Kanaafuu gammadde nama siir deebine asii masii waan itti dhaga'amee fi akkaataa isitti dhungattu wajjin kan laalu ta'e jechuudha. Mejimraa gisee nuti baaleetti maamaskeenu fadhagaallo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya dachaan dhufnee jira sagantaa keenya akka tufe jira. Hanga amma masira piraangii dalagaa turre sagantaan amma sagantaa
gara xumuraadhee majjirraa keeka murrachuudhaaf akkuma argitan mana haaraatti baga nagayaan seentan kan jedhu yookaan immoo baga nagayaan mana haaraatti galtan dhufte jedhee jaartii fi surprise godheetiin mana haala jalqaba irratti isin mul'isetti amma sagantaa kennaatii fi sagantaa keeka muraati jechuudha sagantaan kennaa keeka murreetiin baga nagaa mana kanatti gallee bismillah jennee itti qallee wajjin ka ittiin bullu ka jinni ofirraa qallee ittiin ariinu ka wajjin jiraannu ምንድነው ከመጂኒ ጀርቆ ፈደገ ፈተ አስከሳ አከነ ጎቹን ኡሱፍ ከናፉ ሰገንታ ከናት ፊ ከከት ደምነቹዳ በገነጋን አስዱፍኔ በጋስ ገኔ ከንጀሩ ላይ ቹዳ ሰገንታ ከነ ከትፉፉ ጋራ ጥሙራስ ደማ ጀረቻ ዳማ ከከ ሙረቲኒ ወጂን ከገመቹ ቲቪ ንኛ ላይ ሲለ ሃኛኑ ሲንጀነ ጅራ ወሊ ሙረት ኢትሴናቹ ነው ያ ብራሞ ኢትቀለኒቲን ኢትኖማኒቲን ጀነኝ ቹዳ ከናፉ አማ ጋራ ሰገንታ ከከ gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I started to grow. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Wayne, no. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warkafuni kabajamtoota fortuna keenya akkam jirtu baga jiraattan isin jecha har'a iddoo kanatti argamne jechuudha. Gobii kun obboleesseena Junayd jechuudha. Mana jalqabaa irraa mana haaraatti jechuudha. Akkuma isin agartan kana hafla ajaa'ibaa godhee jechuudha. Jaartii surprise godhee jira jechuudha. Gamumaan YouTube isaallee bullaallaa tokko jiru san jechuudha. Guddisaa fi share subscribe godhaa isin jenna. Baay'ee tokko nutti tolee jira. Manni maashaallah manni ajaa'ibaati. Rabbi umri dheeraa wajjin isaan haa jiraachisu du'aa godhaaf hin jenna galatoomaa. Waa hundaa ajjiin fixee jira kabajamtoota fortota keenya baay'ee wanni nama gammachiisu akkuma beekamu jechaadha jaartii ofii gammachiisuudhaaf gammachiisuu qofa osoo hin taane jechaadha yaaduun qofti nu gahaadha garamumaan baay'ee gammadee jiraan iddoo kana jechaadha kanaaf obboleessa keenya Junaydii yeroo takka galateeffachaa isin jechuu barbaade. Maali fi jireenya jabduudha keessattuu yeroo ammaa kana keessatti dhiironni dubartoota baay'ee kabajaa hin jiranii namoota muraasni jechaadha hunda jechuudha osoo hin ta'in jechaadha. Kanaaf iddoon nu dubartoota qabaannu iddoo guddaa ta'uu qaba. Wanni amma inni dhiyeesse kun yaadni isaa qofti guddaadha. Haa gammaddu isiin haa gammaddu haa dhabaattu baay'ee gammannee jirra. Kana garamumaan jaartii tantee gammachiisuun jaartii tantee qofa osoo hin taane nullee uummata biraallee dubartoota biraallee gammachiisuu waan ta'eef garamumaan obboleessa keenya Junaydiidhaan galatoomii jedheeti asumatti jira. Hayyee akkuma agartan kana kun kennaa xiqqoo tanaan
yuutubaroota yaman warreen obboleewwan kiyya tahan aktaroota beekamoo warra akka Saidoo warra akka Abdii warra akka Hajjii akkasumas Muktaar Jadiid warreen isin beekan Aminaa Kaamilaatu hundi isaanii dursaa oroo kana hunda wanni asii walitti qabneef akkuma argitan kana kennaa kana jaartii kiyya tanaa kennuufi silaa dubbadhu jennaan afaan Oromoon beektu sababuma kanaaf dubbisuu dhabnee isiin silaanii dubbatti jechuudha. Hunda obboleewwan keenyaaf bakka kanatti nuuf jecha walgeettanii hundi keessanuu galatoomaa jecha galata argadhaa Rabbi isin haa galatoomfatu gammachuu guyyaa kanaan isii gammachiise kennaa xiqqoon isiidhaa kenne kana nu bira dhaabbachuu keessaniif hundi keessanuu galatoomaa jedha. Baga nu bira dhaabbattan Rabbiin bakka isin barbaachisan isin biraa dhaabatu jedha kanuma Saidoo galatooma. Asumarratti ammootu galatooma hundi keessanuu akkuma agartan kana obboleettii afaan Oromoo beektu Saamiyaa jalqabarraa eegalee haga ammatti nu bira dhaabbattee waliin dadhabdee waan kana hunda qopheessitee mana ciisichaa nu babbareechite akkuma agartan kana waltajjii kana kabareechiste isiidhaa yeroo takkanaa galatoomfadhaani. Lammata irratti immootu Saidoon jalqabarraa eegalee kaameraamaanii ta'u yeroo takka daariktera ta'u yeroo takka akkuma agartan kana waliin dadhabaa jira isallee achuma yeroo takkanaa galateeffadha. Sunammoo Saidoo Sumayyaa irraa akkasuma hunda dubartoota Fooziyaa Sumayyaa Hawwaa hunda isaanii tokko tokkoon gartee dursaa fagoo sanirraa warra fagoo kanarraa dhufanii akkasuma Oromoo mucaa jira gartan kana haadha dursaa akkasumatti haati dursaa jira yeroo lammata ammootu Jamiila irraa eegalee haga Saidootti Naabos irraa eegalee haga Abdii Mustafa irraa eegalee haga Yaasinitti dagadda gidduudha guutuu isaanii yeroo takka walumatti naa galatoomaa jechuu barbaada kanuma. Akkasii hordoftoota daawwattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kana fakkaata amma gara sagantaa keeka muraatti osoo jennu dheeratee amma keeka murree xumurrechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan nuti.